Orroonni viidiyoo kana akkamitti nama lama gootee ofii keetii of lama gootee akkanatti hojjatte warri jettanii na gaafattani. Viidiyoo amma isin kan haga dhuma isaatitti sirriitti daawwadhaa, sirriitti xiinxallaa, irraa baradhaa, isinin jedhaa, itti dhiyaadhaa. Haay jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Idris Tube jala argamtan marti keessanuu nageenyi keessan madaadhaa. Warri dhuftanii maatii naaf taatan akkasumas laayikii, sabskraayibii, sheerii naaf gootanii koomentii jalatti yaada gaggabaabduu naaf qabdanii hedduu warri na jajjabeessitan galanni keessan rabbiin bira haa ta'u. Anis galata keessan yoo akka danda'u ta'e isiniif kafalaa isiniin jedhaa. Warri na jajjabeessitanii sadarkaa kanaan nageettan hedduu galatoomaa. Warroonni immoo haaraa ta'uu barbaaddanii maatii kiyya ta'uu barbaadan duraan dursoo subscribe godhadhaa. Sanbooda viidiyoon kallattiin waan ani gallakkise, waan ani barnoota ta'e, waan kam waan ani gallakkise kallattiin argattanii waan irraa hubattaniif yeroo hedduu Idris YouTube keenaaf ergi warri jettanii na gaafattan kallattimaan jechuudha. TikTok kee jalattiin argattanii TikTok kee jalatti jechuudha. Kallattimaan kunoo iddoo kanatti argattanii gaafa iddoo kanatti argattan kallattiin seentan jechuudha. Na hordofaa gaafa kallattiin kunoo akkatti isin fidaa saniin booda isin amma kun akkanarra jira subscribe gootanii jechuudha. Subscribe gaafa gootan isa kana xuuxanii isa kana immoo gubbarratti jarasii tana dhooftan jechuudha. Dhiifamaa dursoo kana yoo xuuxan gaafa kana xuuxan subscribe diimaa naaf gootanii achiin booda kallattimaan jarasii tana gad dhooftanii jechuudha. Kallattimaan isii tana xumura itti gootanii biraa deemtanii jechuudha. Akkanas na jajjabeessanii gaasaniin booda viidiyoon ani gallakkise waan kamuyyuu isin bira jechuudha. Viidiyoon kamuyyuu waan ani gallakkise kallattimaan isin bira gahaa jechuudha. Amma osoo oduu isinitti hin baay'ifne kallattimaan gara barnoota kiyya isin dabarsaa jechuudhaan. Hayyee viidiyoo wayii isiniif dalagee ture TikTok irratti jechuudha. Viidiyoo inni ani isiniif dalagee fakkeenyaaf viidiyoo kana. Warri viidiyoo kana akkamitti akka dalaguu dandeessee warri jettanii na gaafattan. Duraan dursoo wantichi ani dalageen suni aappii kana kun ilaalaa. Aappii kana aappii gurraacha irra isinii dibe kana ammallee irra deebi'ee isinii dibaa. Aappiin isa kana jechuudha kunoo. Dhiifamaa aappiin isa kana kunoo. Isa kana raayitii irra isinii godhe kana gabbuufattanii jechuudha. Aappii kana gabbuufattanii kallattimaan amma aappii kana keessa seenaa jechuudha. Aappii kana agartanii isa kana kunoo. Isa kana gabbuufattan isin. An aappii kana hin bana jechuudha. Haga dhumaatiitti na hordofaa ijoollee. Sheerillee waliif godhaa. Nama hin agarre biralleen gahaa jechuudha. Isiniif galee yoo isin waan ani gallakkise takka subscribe godhattanii awwal haajaa gaafa immoo an gallakkise booda subscribe gootanii eegas like gootanii eegas sheerii irra caala sheer walii godha ijoollee hedduu irra deddeebi'ee na gaafataa jira waan ta'eef kallattimaan iddoo tuqaa eda'uu kana xuuxan jechuudha. Viidiyoo san gaafa kana xuuxan jechuudha. Eegas gaafa isa xuuxan kallattimaan maal argattan viidiyoo as jalaa soixan viidiyoo hojjettan san jechuudha. Viidiyoo kana akkamii hojjettanii hundaayyuu kophaa kophatti hojjettan. Viidiyoo kana hundaayyuu kophaa kophatti dalaydan jechuudha. Gaafa kophaa kophatti dalaydan fuutanii as dhuftan. Amma kan fidee viidiyoo kana homuun jiru jechuudha. Viidiyoo bakka teessoo kana homuu agartanii viidiyoo kana bira homuun jiru. Ammas na hordofaa. Gaafa viidiyoo kana fide amma viidiyoo kana as bootaa teessoo qullaa jiru kana kaayuuf eessa tuquu qabaa? Isii tana agartanii isii tana tuquu qaba. Isii maqaa isii bira jirtu tana ammas irra deebi'ee isin hima. Isii tana
tuquun dirqama kiyya jechuudha. Gaafa isii tuqee kunoo akkanumatti viidiyoo bira na fidaa jechuudha. Amma viidiyoon tokko jira kam akkasii ka hojjedhe ammallee kam akkasii san jechuu fakkeessanii isa kana kunoo fidee jira jechuudha. Akkanatti gadi buuftan jechuudha. Yoo duraa gabbuuse inni qoxora garuu isiniif kunoo ammallee na hordofaa. Amma viidiyoo kana iddoo kana qabee kunoo iddoo kana qabee zoorsaa jechuudha. Irratti na hordofaa. Amma argitanii teessoon awwala ka jala jiruu san hin dhiiftanii kama gubbaa kana akkatti wal qixxeessitan jechuudha. Isa kanaan sirriitti na hordofaa ijoollee. Adaraa keessan sheerillee hin dagatinaa. Kan akkana gootanii eega akkana wal qixxeessitanii dhiiftaniin booda teessoo kana amma akkam gootanii iddoo kana dhuftan kun wanni isinii irra caalaa isinii galuu qabu iddoo kana dhuftan. Iddoo amma irra deebi'ee isinii dibee kana agartanii isa kana dhuftanii isa kana tuutan. Kana keessa ammoo isii kana dhooftan. Kunoo isii mallattoo roga arfee fakkaattee yookiin immoo roga lama qabdu kunoo isii tana jechuudha. Isii tana tuutanii gaafa tana kunoo mallattoo akkanaa tana isinii fide jechuudha. Mallattoo akkanaa gaafa isinii fide akkanatti as ooftanii amma jarri lachuun jirtu jechuudha. Amma argitanii teessoon qullaa jira. Amma maal gochuu qabdarree isin akkana galabbattan. Akkanatti zoorsitan jechuudha. Zoorsaa jira. Laal ammallee irra dibee isin agarsiisa laal. Kara kanaa akkana zoorsitanii akkana martanii akkana fiddan jechuudha. Isin galee amma galabbataa jira jechuudha. Laal. Akka galabbatu kana agartanii akka galabbatee jira. Gaafa san amma gizaasa tana jechuudha. Gizaasa tana dhoysuu yoo barbaade asirra fidee isa biratti dhoysaa. Kana akka inni mul'atus yoo barbaade kana kunoo dikkoo akkana godha jechuudha. Daqiiqa. Isa kana akkana godha jechuudha laal. Akkatti salphumatti dhoyse jechuudha. Gaafa akkana gootanii geessitan maal gochuu qabdanii isuma kana qaqqabdan sagalee isaa kana tokko jalaa irriftan. Kakanaammoo diqqoo hin dabaltan. Eessa dabaltanii sagalee isaas jira kunoo iddoo kam jira sagaleen isaa ka dabaltan kunoo dhibbarra jira ka jedhu guutuu jira kunillee guutuu jira. Kunillee yoo barbaadan akka dabaltan jechuudha. Isaan gargaara kiree fudhatte intallee tamaan jechuun fakkeenyaaf akkamitti ekskluuziivii fa'a reeffama. Kunillee waan inni kun ila kun hunduu waan adda addaa qaba jechuudha. Kunillee suuraa keessa yoo isin irra galchitan irraa haqa. Kun immoo akkasuma waan barbaadan duuba sanirra yoo galchu teessoo san bira yoo galchuu barbaade akkasuma galchaa. Akkas ganama yoo gadhaa'e kun akkanatti godha jechuudha. Isa san balleessaa kana isa san akkana gurraachisa. Suuraa san akkana godha jechuudha laal akkana. Akkanatti si bareecha jechuudha siidhikaa. Kana waan ta'eef laal. Amma ani isiniif galee abdadha. Daqiiqaan mallee waan isiniin galiin jira. Kana gizee takkaaf akkana qaqqabdan. Kana agartanii kana xiqqoo akkana siisitan jechuudha. Gaafa san kanallee akkana siisitanii kanumaan immoo biraa akkasitti wal qixxeessitanii bareechitan jechuudha. Kunoo. Argitanii gizaasa tana lama godha jechuudha. Teessoollee lama godha gizaasallee takka godha jechuudha. Argitanii kunoo. Isin waan isinii galuu qabu tana wal qixxeessuun dirqama keessan. Kunoo bakka hojjetameera. Ati qophii bakka mootummaa Oromoo bakka buuta. Maal jechuudha kun? Lamaan keessa fila paartii ta'u. Saniin booda filosoofisaan gargaara kiree fudhatte intallee tamaan. Saniin booda eessa tuuxanii gabbuufattanii iddoo kana dhooftan. Kallattii yoo isin gad dhooftan akka asirra dhooftan. Asirratti dhooftan kun akkanatti isinii soqa. Akkana isinii suuraa kana isiniif qoxxora jechuudha. Gaafa suuraa kana xumure gad isinii bu'a. Gaafsan ooftuu dandeeftanii akkasii isiniin galatoomaa.